qabate ragaa kee dhabete. Armee kaaniif guyyaan guyyaa gammachuu ta'e anaaf garuu guyyaa gaddaa ta'e. Hiriyoonni koo hedduun gammadanii jiru. Ani garuu gammachuu tokko illee hin qabu. Baay'een gaddaa jira. Sababni isaas yeroo malee iddoon itti gammachuu qabuttiin. Marina treenyaatti moo? Ejjumee jireen nagee. Kai. Kai. Naragi Sani. Yosi denda Devi Sawara kana dia. Ana tu je surat Sawara kana dia. Garu bersisa rabai tu kan. Mal yorong tu mana bekai yorong tu mana kekam. Ani masih bagi nama saya garu bersisa itu di tabat. Nugur sistem ikam dasa. Macam ni jadi macam ni jadi juga. Sama kita barang kan komo yorong tu mana saf dam. Mereka bakong kau tu. Kowe, kowe, kowe. 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 Syukur. Syukur. Makasih. Mana yang ada di mana sih? Amanah bisa. Kayak mana yang ada di mana? Kerana mana sini perut ini. Syukur. Kubeeko dhuftee? Maal taate kubeeko? Maali miiri kee natti aayira natti himee maal rakkatti mucaate? Xiqqoo ijoollee ijoolleetti. Ijoollee akkamii? Taakuu biraa deebi'ee ijoollee baay'ee ijoollee ijoolleetti. Hedduu namni ijoollee raawwatu. Taakuu wajjin hin deemini siin jennee harkisaa dhiigaa lubbuu meeqa harkatti ba'e? Maal jechuudha wajjin hin deemin jechuun obboleessa koo miti maa? Ana moo isa filadha? Kun tasuma waan ta'uu hin dandeenye akkamittiin isin filadhaan? Lamaan keessanii inni obboleessa koo taabaabu maal jechuudha? Akkas miti bara duukaa hin deemin siin jedheera. Obboleessa koo keessumaa dhiisuu danda'u. Tole erga sagatti carqii keessaa bakki qeequu dinaas jechuudha. Deemi jechuudha? Hayyeeqa. Guyyaa tokko laafaan kirraa eegeemee hojjechaa akkasii. Dhugaa rabbii hedduun gaddaa. Kan obboleessa koo xiqqaate naan akkamitti anaanis mana keessaa na ariita. Ankara lamaanuu naan tolle anaaf. Kana durbaas kana dhiiraas naan tolle waaqayyoon maal godhe laatan.
Abbootuutti yaadii garuu gaarii natti fakkaata. Natti hin tolle. Adeemsa keetu natti hin tolle. Rakkoon qabu. Qofaa kee mana kana keessa jiraatu sitti tola taana. Ani siif handeemu. Guyyaa tokko garuu akkati gaafatu. Isa filattee yoo ta'e socho'u. Erga deeminaan jettee abistee maal jira? Qubee kun naa wayya jettee miti erga isa filattee karaan gaarii siif haa ta'u. Mucaa kun maal godhan? Waan godhu tokkoon qabu naaf silas karaa dhiiraas karaa durbaas naan tolle tokkoyyuu waan karaan danda'aqoo siif haa ta'u. Dhugaa jiru gaafa bartu garuu hedduu gaaffii ta'a. Kana yoo inni taanaan baay'ee si jaalladha. Ani garuu yoo inni taanaan baay'ee si jaalladha. Guyyaa tokko immoo miidhamu kan gurguratu nagaa naaf ta'e. Ruko, it's okay. Sini, Frida. Namticha waan beeku natti fakkaate. Ani waan beeku garuu immoo sitti beennaan walumaa sitti beenna baadiyyaa dheereessa magaalaa irraa Yo, Malta, homaa hin taane. maal jechuudha waan taane jechuudha. Dhimma dhuunfaa koodha. Dhimma dhuunfaa amma kanattis ana hiriyaa kee dhokatu jira jedhee yaadu. Otoo jiraate immoo otoo irraa naa qoddis natti tola. Dhugaa kee jette dhimmi dhuunfaa wanta hin sidhosu tokko hin qabu. Utuu hiriyaan kee nama biraa wajjin taa'ee taphatu agartee maaltu sitti dhaga'ama? Waa'ee hiriyaa maalidha? Naaf galaan jiru. Anis waa'ee hiriyaa kun sitti himaa jira. Utuu hiriyaan kun nama biraa wajjin akkas teessee taphattee wal qaqqabuun ija kootiin arge. Waan isheetu kanatti maal? Eeyyin waa'ee isheen sitti himaa jira. Sila kan koo waan xiqqoo dubbisan inni akkasittiidhaan nama duukaa taa'ee qol qaqqabaani. Diinii man gaafachuu qaba. Beekaa maal gochaa jirtaa? Beekaa maal gochaa jirtu beekaa? Siyan jechaadha. Osoo maal gochaa jirru agarte.
teessanii ol qaqqabaa jirtu. Natti himaa! Ammayyuu wanta tokko hin goone. Waan tokko iyyuu hin goonetti otoo isin ol qaqqabdanii isin argaan ture. Waan isin agarra isinitti fakkaadha. Lakki akka dubartiitti miti. Yeroon hiriyyaan koo miirri isaaniitti jijjiirame otoo inni taa'ee gaddaa jiru dhufe. Kanaaf maal taatee jedhee yeroon gaafadhu immoo jaalallee koo wajjin wal lole jedhee waa'ee keetu natti himu dhufe. Malee wanta tokko waan goone hin qabu. Tolees immoo garuu akkasumatti hin fakkaanne duratti. Beeka sila waan baay'ee aaraa jiru fi miira akkasiidhaan taasise kanaaf dhiifamanii. Tolee seenaa koo ani illee sira miira aarii keessa waan jiruuf si hubachuu hin dandeenye ifama siif godheera. Roobsan. Maali ni maal taate? Waan taane. Waan taane? Argaan jira bara fuula keerraa maal akka taate natti himuu danda'a? Sibiitti kun dhugatu jiramoo? Ijoollee warra haaraa galan beektanii Warra kam? warra lakkuu Kan beeka'ee maal waan haaraatu moo himu? bilbila ishee diimtuu sanaa barbaadee ture. Kanaaf jettee amma baraaf sibbis taa'e. Isaaf hin ifadhin. Mucayyoon isaan keessatti tokko jirti waan ta'eef bilbila ishee akka salphaatti siif fuudhuu hin danda'amu. Toli sammuu ammatti bilbila ishee nan barbaade. Isaaf hin ifadhin. Toli. Roobsan. Mucayyoon ishee kanaa bar. Kottu! Kottu! Kenni bilbila mucayyoo. Kana isin hin jenne bilbila ijoolletti. Ijoollettii warra kam? Ijoollee warra lakkuusan. Asaantii baantii moo? Eeyyee. Hin qaban isaan. Haa? Kana qabi. Bilbila isaanii? Kudha lama. Deemasi! Kootu! Kenni qarshii amma. Kun sigaa qabii deemasiiti. Siddisa birraa ibsituu akka guyyaa alganii imbooniin kochuu argarraa waa malee sinniisu warraa teetu siddisee ibsa jaalala. Guyyaa irraa akkam nama dubbisiisa. Simbiroo mataan dhaabattuu nalgee. Ani immoo guyyaarraa bifuma qoosaa fakkeessinaadha manaa koobsina. Yes! Nan kolfisina. Maraataa biree? Akka irratti wal barru Toom jedhama. Asaantiin jala. Maqaa rakkoo namoota gumaa rakkoo dibaa sanatti gumaa fi Maal jechuudha naan jedhu? sun seenaan saba jedhama. Fedha qofaatiin argisiisa. Asaanii fi dhiibbata sana miidhachaa jirama. Obboleessa kee faana hojjennu. Yeroo kan isa waliin nama hojjetu. Yeroo garuu inni hojiidhaaf deemu mana waan hojjetuuf waan naaf hin gaafatu. Kana wanta hin dubbatu. Amma cimreera. Amallee kee baay'ee nama. Galitu kan keedu.
dhageessiftan obboleessi keessa kan taa'u qonnaa nuti jira. Kana booddee waliin qonna jedhee yaadama. Ana bareedaadha sagantaa qonnaa baasee kana booda waliin dubbisuu dandeenyu. Dia kerja sama ni dia orang je kerja sama. Jadi, kalau dia belajar tulis, Kamu bosan ni? Masih ada harus terbuka dong. Kamu sana aja. Oh iya nih. Masih sana. Barnoonni keenya irraa waa'ee ispoortiidha. Ispoortiin qaama nageenya qofaaf osoo hin taane barumsa jireenyaa fi fayyaa hedduu kan of keessaa qabudha. Fakkeenyaaf ispoortiin qaama keenya guddisuu qofa yookaan biildingii qaama keenya qofaaf osoo hin taane faayidaalee garaa garaa nu gargaara. Isaanis sammuun keenya akka tasgabbaa'u, dhiphinni akka hir'atuu fi xiyyeeffannoo keenya akka dabalu taasisa. Ispoortiin jechuudha walumaa galatti qaama leenjisuu qofa nu fayyada miti jechuudha. Faayidaalee ispoortii kanneen amma isinitti hime kanadha jechuudha. Dhiphinni sammuu keenyaallee akka hir'atu ni taasisa. Sammuun keenya akka tasgabbaa'u ni taasisa. Fakkeenyaaf dhukkuboota garaa garaa dhukkuba akka dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee fa'aa bilisa nu taasisaa jechuudha. Akkasumas dhukkuba sukkaaraa irraa nu gargaara. Akkasumas qaamaa fi dandeettii keenya yookaan immunitii qaama keenyaa illee ni dabalaa jechuudha. Ispoortiin kanaaf nu gargaaraa jechuudha.
Baraticha dhaaruun.